Islaama jechuun maal jette? Ajjeesaa jechuudha kan Ragaa nuu kenniyye. Pheenxeen ta'a waan akkasii naa kannite quraana irraa pheenxeen ta'a amma ganama kana. kottu katayitu si barsiisa. Kanni kaa jechuun amma jechuun carraa nama meeqa dura si dabarsineeti waan addaati haara waan uffitee hin bar. Ni beektawati maal akka ajjeesaa ta'e. Obbolee naa kanni jedhe pheenxeen sii ta'a yoomma naa kannite bakka heewwata akkas jedhu. La biraalim. Hin dhageessu kottuutti si barsiisa achitti. Eessan na barsiifta? Waldaan moo? Lakki waldaa miti. Keessaan na barsiista? Naa keessaan lakki. Amma si na barsiisi. Keessaan na janajjanuu feeti. Okay, waan siin jedhe. Okay, fidi bakkaan jedhu uummata irratti takkaaniin kijibe jedhi takkaanu kan mana kanatti manni kun mana dhugaa takkaatti nama irraa fudhatan nama kijibees kijibsiifnee as gallakkisnu kan barsiifnu. Ofiiyyuun kijibdu isa kamimmoo nama kijibsiistudha. Okay, waan si urjii ati nama xiqqoo tana nama ati nama guddaa kana. Waan siin jedhee guddaan abbaa ilmaa meeqaati alhamdulillah abbaa keetirraa guddaa ta'uu malamee bi. Ayyee. Waan siin jedhe. Abbaa kiyyanaa taatee dhugaasa. Ayyee abbaa na kabaju qabda ayyee waan jedhe. Lakki ustaaz maal isheen nama guddoodha malee jaartii way fakkaatti. Kaasirriidhaan nama guddoodha dhugaa. Maashaallah haadhatii ayyee akka harmee waan jedhe. Ooko ilma koo ooko dhala koo. Akkas waan jedhe waan ilmi keessi gaafatu kana mee kitaaba wangeela irraa immoo quraana irraa islaama jechuun hiikoon isaa ajjeesaa jechuudha kan jettu hin dhageesse moo ni argite. Quraana irraa dubbisi kan maal na gaafattaa hin beektaa baadha ati koo dhugaa dhossitee na gaafachaa jirta. Obboleetii anama fakkeenyaaf akkana yoo sin jedhe kiristaana jechuun akkana yoo sin jedhe waan gartee waan jedhe san fidiinaan hin jettu ragaa hin jettu yoon ati naan dhufeetiin ayya akkanaan sin jedha. Akkana jechuudha. Pheenxee jechuun kijibduu jechuudhaan sin jedha hin fudhattaa? Pheenxee jechuun kijibduu jechuudha tooti jetteem. In sobda kaasileyyuu. In sobdaa? Eenka? Sobuu kiyyaaf ragaa yoom na gaafatte in sobdaa naan jette. Kan kijibu si dhagaa. No, in sobdii in fudhatta. Okay, akkasii miti atilleen kijibduudha fidi ragaa. No, anin kijibne muslima jechuun ajjeesaa jechuudha. Akkana wangeelli kan kee pheenxee jechuun kijibduu jechuudha jedhe yoon siin jedhe yoo. Hin jettu kaatuma jettees immoo hin sobda waan ta'eef yoo jettees rakkoo hin qabu. Pheenxee jechuun amantii miti ayyee. Toluma jetta kan namni si dhaga'u hin jiru. Maarti ragaan deemta ayyee deemna keetti jiraadhu ishee. Atis deema. Waan ganama maadaamni safara deeme imala Awurooppaa takka Kanaadaa deemtee dhufa faxarree irra hin jiru. Teacher. Abeet sheeka. Hin jirtu. Jirra. Waan jedhe wangeela inni amantaati. Akka ajaa'ibaa amana. Okay, wangeela of biraa ni qabdaa? Nan qaba. Okay. Wanta na baase yoo wangeela keessa deebi. Ati wangeela namantaa? Ati wangeela namantaa ni siifan baasa. Maal atuun namantu maal itti amanan? Ani na namanaa namantaa. Ani kalee sin amanne arraa sin amanu baruu sin amanu. Maal quraanitti amani siin jedha bar. Wangeela immoo? Yaa. Naa kan itti sanayyee qoye achi booda kana na dubbistee naa kan ati itti amantu wangeelatu ati ka kiristaana jehuutti amantu an akkamiin na gaafata nama islaamaa. Ani wangeela qajeellotti itti amana malee wangeelaan. No waan sin jedhe wangeela ni amantaa hin sin jedhe wangeela kee waan wangeelli kee jedhu hin fudhatta. Akka ajaa'ibaa fudhadha. Ayyee ishi keessa deebiin sii banaa qoye. Arillam. Qoye ka. No. Gurba. No sheeka. Majamara wali agallu ka. Maasiif eka walii galle ani islaamatti kiristaan ani wangeelatti amanu quraanatti amana waan sin jedhe sii dubbisa waan kana yoo kan amantu taate anaa kijibaadha. Yaa na namana ani qajeellotti namana. Sii dubbi waan asirra barreeffame fudhattamuun fudhattu. Nan fudhadha malee. Okay niin dubbisa akkati fudhattuun silaaluu deema hin fudhattu. Na dhaggeeffadhu. Baasi wangeela Yohaannis boqonnaa 3:30. Afaan maaliitii si baasa?
afaan Kiswahili jenna baas. Ya? Afaan Kiswahili yookaan afaan Arabaa. Maali Kiswahili dubbachaa taate? Toa Kiswahili naongea Kiswahili toa nini Biblia Kiswahili. Moo akka rabbiin keessanii akka afaan Arabaa bichaa danda'u isaanii kenna afaan Arabaa bichaa danda'u. Waan arrabatti beekaan sisee nama tiicharii godhatte ani afaan sirraan beeka. Akka nama afaan beekuu filannoo naa kennite afaan kamiin si baasanaan jetteen saalfattu an nama argeet afaan meeqaa sooyina okkee nuti. Uummata dhamaan an sayin. Okkee. Waan si jedhe amma dhiisi sa'aan gubina akka nama beekumsi kan keessuma fa'i. Barsiisa miira geeffadhu yaa goobasi miira geeffadhu jaan. Ofiif gartee akka nama tiicharii jettee barreeffatee tiicharii waan ati taateen beeku waan si jedhe wangeelatti ni amantaa isin jennaan eenaa jette waan asirra jiru akka atin amanneen beeka naan dubbisa boqonnaan an siin ja'u baasii na kijibsiisi ni dubbisna hin siin jedhe goobasi miira keessan galin hin galu waan irraa baradhu waan sirraa baradhu. Okay? Laali sheekaa miira keessa kan galaa jiru isin malee ana miti bara. Okay wangeela dubbisna ofiilis hin galleen. Hin galle reefuu keessan osoo nagaan hin gaafatin. Rabbiin keessan hin lollinaa jedhaa bartaas gabbaa jedhame rabbi keessan. Amma bani meche bani amma wallaala tiicharii eenyu tiicharii anaa tiicharii mootii tiichariidha. Yoom maqaa kana stuudentis hin deebisne anaa kijiba. A'uuzu billaa maalika? A'uuzu billaa jedha sanuu maqaa fakkeessan islaamatti hin fakkaatin a'uuzu billaa jedha. Ani islaaman jaalladhu. Bani me yaa goobasi maal dhiiraas akkana kadhachuun dubartiis kadhadhee kanamatti dhiiraa meeti let's talk like a real man. Okay, siifan baasa. Baasi wangela ganis open the John verse 5:30. Go ahead, read in English nige. Eeshi. Jira. Okay, bas dubbisi. Yesuus itti dabalee akkas jedhee Yesuus itti dabalee. Suuta dubbisi sagalee waaqayyo suuta walaloomi suuta dubbisi.